Galanneef ulfinni maqaa keetii haa ta'u. Sagalee keetiin waaqaaf lafa kan uumte jiraataa bara baraa kan taate dubbiin kee akka ibidda bubuu akka burruusa dhagaa galchaa caccabsuu kan ta'e waan itti buute hundumaa kan wal qixxeessitu waan hin jirre kan jiraachiftu Waaqayyo gooftaa keenyaa galanni siif haa ta'u. Ganama kana fuula kee duratti moo'ichaan akka dhufnee dhaabannu nu gargaarte. Yaa Waaqayyo mana keenyaa kaasnee amma iddoo kanaatti hafuurri kee nu geggeessee nu fide galanni siif haa ta'u. Ganama silaatii kaaftee amma yoowwanaatti waan nutti dubbataa jirtuuf waan nu eebbisaa jirtuuf maqaan kee haa ulfaatu. Amma immoo si kadhannaa sagalee keetiin dubbii kee jireenya keenyatti akka eebbitu si kadhanna. Wanta yaa Waaqayyo jireenya keenyatti dubbachuu barbaaddu keessaa tokkollee akka nutti dirranne. Yaa Waaqayyo ani dadhabaan fuula kee dura dhaabbadheera fuula saba keetii dura dhaabbachuuf kan hin malle. Ati duwwaan saba keetti darbitee akka barsiiftu sin kadhadha. Saba keetiif yaaduun saba kee yaa Waaqayyo karaa qajeelaa irra geggeessuun jaalala kee waan ta'eef yaa Waaqayyo jaalala kee sana dugda duuba dhaabadhee kan dubbadhu na gargaara. Sabni keessa akkasi dhaggeeffatu yaa Waaqayyo wanta dhaga'uu barbaannu tun taane wanta nutti dubbattu akka dhageenyu yaa Waaqayyo nu gargaara. Anis waan dubbachuu barbaadu tun taane waan ati dubbattu akka dabarsu na gargaara. Iddoo kanatti ulfina kee mul'isi maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin. Waaqayyo sin eebbisu akkam jirtu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gara sagalee Waaqayyoo har'a walii wajjin ilaalluutti tun darbini. Geggeessitooti waldaa keenyaaf miseensonni waldaa keenyaa warri DC walgahii irra jiranuu ganama kanaa naa bilbilanii walgahiin kuni nagaadhaan akkaataa gaariitti adeemaa jira. Waaqayyo nagaa buuseera. Waaqayyo nu galateeffadhaa. Waan diteelii isaa immoo isaan torbanarraa yeroo dhufan nutti himu. Waan walgahii gabaasa walgahii dhiyeessuuf tun taane Waaqayyo amma yoonaatti isaan geggeessaa jira. Gidduu keenya jira. Waaqayyoon galateeffadhaa jedhaanii amantootaanii kan jiru Waaqayyo sin eebbisu. Egaa itti fufnee immoo nagaadhaanis deebi'anii akka isaan gidduu keenyatti argaman Waaqayyoon kadhanna. Sagaleen Waaqayyo har'a walii wajjin ilaallu kutaa wangeelaa isa guyyaa har'aatiif kenname Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hamma 13tti kan jiru keessa kan jiru ta'a. Luqaas boqonnaa 11 gubbaatti Yesuus Kiristoostu bartoota isaa wajjin dubbataa iddoo sanatti. Isa dura garuu maaltu gara kanatti fide maaltu gara sagalee har'aatti fide kan jedhu irratti waan xinnoo dubbadheetan gara sagalee har'aatti darba. Luqaasii jalqabumaa kaasee kaayyoon isaa namoonni warri ormaa mana Waaqayyootti dabalamanii warri gara gadii warri tuffatamoonni saba Waaqayyoo keessatti lakkaa'amaniiru kan jedhuyyuu namootatti hubachiisuudhaaf barreessa. Inni gatii ofii isaatiiyyuu qomoo warra Giriikii sababii ta'eefi nama ormaa gatii ta'eefi yaadni isaa inni guddaan namoonni warri saba Waaqayyoo jedhamanii waamaman keessatti hin hammatamini ayyaana Waaqayyoo isa karaa Yesuus Kiristoosiin mul'ateen saba Waaqayyoo keessatti hammatamaniiru kan jedhu dabarsuu barbaada. Keessumaa immoo warri hiyyeessonni warri dubartoonni warri akka aadaa warra Yihuudootaatti tuffatamanii Waaqayyoon biratti simatamaniiru kan jedhu oduu gammachiisaa kana dabarsuu barbaada. Egaa kanaaf yommuu ergamaa Phaawulos duukaa gara Roomaatti yommuu Phaawulos hidhames inni hojii isaa deemee hojii ergamootaa barreessaa ture. Hojii ergamootaa kana kan barreesse Luqaas hojjetaa wangeelaa kana. Egaa wangeelli Luqaasis immoo vooliyuumii isaa sadammataati jechuudha. Waan inni barreesse ergaanii namoota biraan ga'uudhaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hojii inni hojjete immoo barreesseera jechuudha. Kutaa har'aa dursee boqonnaa 10tu jira. Boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hamma 13tti kan jiru yaa gooftaa kadhata nu barsiisi mata duree jedhu jalatti dubbadhaan. Yaa gooftaa kadhachuu nu barsiisi jedhanii bartoonni kanuma jedhanii fudhadhee mata duree godhadhee Luqaasi gatii doonsaa dubbifamee fi irra deebi'een dubbisu. Boqonnaan 10 lakkoofsi
38 amma 42tti kutaa isin beektan tokkotu jira. Yesuus Kiristoostuu mana Maartaa jira. Manichi kan Maartaati, Maartaan immoo obboleettii Maariyaam jedhamtu tokko qabdi. Yesuus akkuma ol lixeeni egaa manni kan Maartaati gati ta'ee fi Maartaanii gara lafa nyaata qopheessanitti dabartee Yesuus Kiristoosiinis Maariyaamiinis waan ittiin simattu qopheessuutti ceete. Maariyaam garuu obboleettiin ishee miilla Yesuus Kiristoos jala teesse. Attee miilla Yesuus Kiristoos jala teesseetu dubbii isaan dhaggeeffatti turtee jedha. Miilla Yesuus jala teessee dubbii isaa dhaggeeffatti turtee jedha. Kanaaf Maartaanii inaarte. Utuma nyaata qopheessaa jirtu, utuma buna danfisaa jirtu gidduutti garuu maaliif obboleettiin kun dhiiftee keessumaayyuu gaa mana ishee jirti jechuudha Maariyaam. Maal jechuudha nama guddaa wajjin teessee dhadhaasuutti anaan dhiiftee kan jedhutu itti dhaga'ame aartee keessa seetti gungumuu jalqabde. Maal nan gargaartu buna danfisaan jira miti asii. Maaliif dhattee teessisee nanoo hojjetaan jira anoo dadhabaa dafqaan jira. Nama naarsu aarteetti kana boodaatuma ofiiseetti qabatteema jirtu itti cimeennaanii waan kana Maariyaamis ijaanitti dheekkamnaanii didde fakkaata diddee machi teesse fakkaata as baatee maal obboleettiin koo yommuu seenna dhiiftee miilla kee jala teessuu kophaa koo erga sila ol lixee yommuun gurguruu naa yaadduuree jetteen Yesuusin. Maariyaamitti dubbatte kan jedhu argitan kutaa kana keessatti. Inkaatuun talu hin jenne. Innuftuu qodaan harkaan fuutuu hin jenne. Yaa gooftaa obboleettiin koo kophaa akkan hojjedhuuf isa na dhiiftee fi anaaf hin yaaddure jetteen Yesuus Kiristoosiin. Egaa akka na gargaartuuf itti naa himette. Eenyutti mutuu qajeelaadha. Kuttumee Maariyaam tokko gottu na gargaaree yoo miti qalbiidhumaan beekottan tokko isitti maa golatti balaatti buuftee na gargaaree amma kana fudhatee bitee dhattee jirteen jechuun hin dandeessi miti. Ati illee yaatu safuun qabdu anasii dadhabaa booddee alanni deemu wal arginaa jechuun hin dandeessi turte akkuma beekamu jechuudha. Hin jenne itti naa himi kaa amma si bira teessee jirti kophaa kun dadhabaa jira ati naa yaaddu itti naa himi kaa jettee. Deebiin gooftichaa garuu baay'ee na dhiba. Iddoo sanatti maaltu akkasii godhaa Maartaan jenne. Maaf gurgurta maaf dheekkamta maali hin jenne. Waan tokkotti xiyyeeffata Yesuus Kiristoos. Isa Maariyaam si gargaaru dagattee dhuftee miilla koo jala teessee irra caalaa isatti dagattee jirtutu anaan na yaachisa. Baay'een si yaada Maariyaam jedhee Maartaa jedhee. Na yaachisa baay'een si yaada. Yeroo namni nama dhiisu yaadda'uun amma camuun gadduun jireenya namaa keessa dhufuu danda'a. Keessumaa yeroo warri manaa nama dhiisan, keessumaa yeroo miseensi maatii nama dhiisu abbaan manaa haati manaa obboleessi obboleettiin ijoolleen yommuu nama dhiisanuu garaan namaa gargar cituudhaaf ka'a madaa'ee dhukkubsatee coggaarraan himumaan garaa dhibeen garaachaa namatti ka'ee dhibeen iddoo jiran wal cooranii mataarra nama ba'uuf ka'u nama yaachisu nama hammacu nama gungumsiisu nama dheekkamsiisu isa kana Maartaan kan isheen keessa lixxe. Yeroo firri aantiin nama dhiisu yeroo biyyaan sin dhiisu obsitu yeroo ormi sin dhiisu obsitu bakka adurii iyyuunatti sinnaan itti siqe maan jettanii ma obsitu yookiin immoo maali gaammas hiriyaa gara biraa tokko nu wajjin hin jiraadha malee maanni jettu. Yoo garuu marra mana keessaa ta'e akka kana yoo garuu maatii ta'e yoo garuu lafa manatti jijjiirratan lafa irraa goranii darbanu in taane yeroo hundumaa wajjin warra nyaatan wajjin warra jiraatan yoo ta'e akkas nama gungumsiisa. Nama sana bira darbee gooftaayyuu nama kumachiisa. Maalati naa yaadduure? Ati immoo maaliif cal jettee laalta? Maal waaqayyo maaliif cal jedhe yommuu dhalli koo yommuu obboleettiin koo yommuu abbaan koo yommuu warran gargaaree guddisee asiin ga'e na dhiisan waaqayyo maaliif cal jedha jennee nama sana bira dabarree waaqayyotti dheekkamuu jalqabna.
maaliif jedha Waaqayyo. Hin argu Waaqayyo hamman itti dadhabe hin argu Waaqayyo hamman gati baase hin argu Waaqayyo. Maaliif gargaarsa ani naman gargaare biraa maafan gargaarsa dhabe jennee gungumuu jalqabna. Namuma baay'ee mana baay'ee keessa jira kun. Har'allee yeroo dubbadhu kana tarii waa yaadatan qabu. Maaliif gatiin baafnee ana siin ga'uudhaaf, gatiin baafnee an kana gochuudhaaf, gatiin baafnee an laga ceesisuudhaaf, gatiin baafnee an jiraachisuudhaaf, gatiin baafnee an barsiisuudhaaf, gatiin baafnee an guddisuudhaaf baay'een si guddisee lafatti jennu iyyuu qabna. Yoo mana obboleettii kee ta'e, yoo mana obboleessa kee ta'e baay'een si guddisee. Amma of bartee jabaattee jennaan na gargaaruu diddee. Yaa gooftanaaf yaaddu ree maaliif caljettaa? Yeroo dhiifamu maaliif caljettaa? Hin argitu ati. Namuu jedhamu jiraata. Sababiin isaa Waaqayyos waan cal jedhee kophaa ta'uu namaa mirkaneesse fakkaata yeroo akkasii. Yeroo cal jedhu Waaqayyo waan gargaarsa dhabuu namaa mirkaneesse fakkaata. Waan gatamuu namaa mirkaneesse fakkaata. Waaqayyo garuu yeroo qaba. Deebiin gooftaa Yesuus Kiristoos waan Maartaatti dhaga'ame gatii beekuu fi itti baranne dheekkamsa tokkollee of keessaa hin qabu. Laafa garraamii sagalee nama jijjiiru yaa Maartaa, yaa Maartaa. Ani si fayyaada. Ani kana tofi yaaddu caalaan si yaada. Kan Maariyaam si yaaddu caalaan si yaada. Yaadni koo garuu gargaarsa Maariyaam miti. Kan na yaachisu, wanta barbaachisu, waan tokkicha dhabuu keetu na yaachisa. Jedhee Maartaatti dubbate. Wanta barbaachisu, waan tokkicha dagachuu keetu na yaachisa. Inni baay'ee si gargaara ture. Inni yeroo hundumaa si gargaara ture. Si biraan fudhatamu ture. Innis immoo ituu isa barteetta ta'ee Maariyaamin gara keetti hawwachuurraa ati iyyuu lafa Maariyaam keessa dhuftee teessa. Ituu isa barteetta ta'ee Maariyaam gara koo dhuftu jechuurraa ati dhuftee obboleettii kee Maariyaamii wajjin as teessa. Ishee jedhaan fudhatamu ishee waan gaarii argatte jedheen. Kanaaf iyyuu Maartaa gara ofii kootiittan si hawwadha. Maariyaamin si erguurraa gara ofii kootiittan si hawwadha. Gara koo akka dhuftu barbaada. Ergaa jedhu of keessaa qaba. Wanti barbaachisu waan tokkicha Yesuus Kiristoosii wajjin deemuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama nadhiisi jennu yommuu dhiifamu gara caalaa nama dhageessifachuutu nu mo'ata. Namni naaf dhaga'u. Gooftaanis naaf dhaga'u. Waaqayyos naaf dhaga'u. Ollaanis naaf dhaga'u. Biyyis naaf dhaga'u. Kanaaf itti naa hiika. Yesuus Kiristoos garuu jijjiiruu barbaadas. Yeroo namni si dhiisu ani maal dagadhee jennaan na dhiise laata? Hanqinni koo maal inni laata jedhiitiin gooftaa gaafadhu kan jedhu barsiisuu barbaada. Simoo isheetiin waan gaarii irra jira laata? Situ dagate moo isheetu dagate laata? Situ dhiise moo isheetu dhiise laata? Kan jedhutti sirreessee wanti qajeelaan Waaqayyoon kadhachuudha jedhee gorsee bira darbee. Gara kutaa har'aatti yommuu deebinu Luqaas beekaa itti yoo waa'ee Luqaas waa jechuun barbaachisee warra wangeela barreessan arfan keessaa Luqaas waa toora galchee barreessuudhaan beekama. Adda isa taasisa kun waa'ee Luqaas yommuu ka'u adda kan Luqaas taasisu Luqaas nama seenaati. Ogeessa duwwaatu hin taane nama seenaa toora galchee jalqabaa kaasee toora galchee barreessuu barbaadudha. Kanaaf dura kadhata Maartaa gaaffii Maartaa wanti inni fidee fi iddoo kanatti Luqaasii waan Yesuus waa'ee kadhataa bartoota isaa barsiisee itti fufee dhufuudhaaf ture. Isa kana immediate contextiin sagalee isaa dhaabuun jechuudha. Wanti akkaataa Maartaan itti dhiyaatte gaaffii Maartaa akka Maartaan itti kadhatte gooftaan gargaara jettee isaa fi akka itti kadhachuu
kadhachuun ta'u immoo isa kana inni Yesuus barbaadu immoo jedhee san agarsiisuu barbaade akkasitti nuu dhiyeesse. Kanaaf waa'ee kadhataa barreesse tokko amma 13 keessatti Luqaas boqonnaa 11. Ka'umsi kanaa garuu Yesuus Kiristoos kophaasaa iddoo tokko kadhataa ture. Yesuustu kadhataa ture, bartoonni isaa wajjin kadhataa jiru kan jedhu jiru. Garuu Yesuus Kiristoos iddoo tokkotti kadhata ture, akkuma inni kadhata fixeen bartoonni isaa gara isaa dhaqaniidha. Bartoota isaa keessaa tokko Yesuusitti dhiyaatee gooftaa kadhachuu nu barsiisi jedhe. Yeroo akka jedhu immoo wanti biraas sammuu isaanii keessa tokko Yesuus Kiristoositu inni kadhatu arganii. Lammata bartoota Yesuus keessaa Yohaannisiin sirriitti kan beekanuuf kan duukaa turan iyyuu turan gatii ta'eefi kan ammoo macaafni qulqulluun nutti hima. Ilaa oolaa Waaqayyoo jedhee Yohaannisi gara Yesuus akka isaan dhaqanii Yesuusin duukaa akka isaan bu'anii yommuu itti agarsiisu. Gatii beekanii fi Yohaannis kadhata toora galchee akka bartoota isaa barsiise beeka. Yesuus Kiristoosiin immoo tuunni kadhatu argani. Ofii isaaniitis kadhachuu barbaada. Kanaaf akka Yohaannis kadhata bartoota isaa barsiisee atis kadhata nu barsiisi nus akka kee kadhataa itti fufnaa kan jedhudha yaadichi. Kanaafiyyuu yommuu Yohaannis bira turanii warri achi turanii akka itti kadhatanu isa kan Yohaannisiin beeku. Amma immoo bartuu Yesuus Kiristoos ta'anii yommuu isa duukaa deemanii isumatti itti fufamoo bartoonni Yesuus immoo kadhata biraa qabu. Akkamitti kadhachuun ta'a? Kadhati toora galee jiraa kan kee mee isa nu barsiisi kan jedhudha. Akkamitti kadhachuun ta'u akka ta'uuf bartoota Yesuusiif gaaffii isaanii inni guddaan isa. Bartoonni Yesuus akkamitti akka kadhatan baruudhaaf waan tokko duwwaatu isaan barbaachisa ture. Yesuus maaliif akka kadhatu beekuun duwwaan isaan qaba. Namni Yesuus Kiristoositti amanee kadhachuudhaaf akkamitti akka kadhatuu fi maaliif akka kadhatu baruudhaaf Yesuus Kiristoos maaliif akka kadhatu duwwaa beekuun isa ga'a. Yesuus maaliif Waaqayyoon kadhata? Maaliif Luqaas boqonnaa 9:18 gubbaattis gaaf tokko Yesuus kophaa isaa utuu kadhatu bartoonni isaa isatti dhiyoo turanii jedha. Iddoo kana duwwaatti miti Yesuus kan kadhatu. Lafa duwwaa keessatti Yesuus Kiristoos soomee kadhateera. Guyyaa 40 maaliif kadhata Yesuus? Yesuus maaliif akka kadhatu beekuun duwwaan akka itti kadhatan nama barsiisuu danda'a. Yesuus Kiristoos tokkoffaa wanti inni kadhatuu fi abbaa isa waaqarra jiru wajjin waan hojjetaa jiruufi. Kanaaf waan hojjetan kanarratti yaada abbaa isaa tajaajiluu waan qabuuf abbaa wajjin wal argee waliin haasa'aa deemuu qaba. Namni Waaqayyoon tajaajilu Waaqayyoo wajjin dubbataa deemuu qaba. Yesuus waaqa miti gadi ta'e miti. Yesuus waaqadha. Waaqayyo abbaa isa ergee isa abboomamaa ta'ee gad of deebisee dhufe sanaa wajjin mari'ataa waan irratti walii galan jaalala isaa raawwachaa deemuu barbaada. Waa'ee waamicha isaaf waa'ee ergama Yesuus Kiristoos mata duree kadhata isaa keessa jira jechuudha. Akka jaalala keetiitti waan ani itti ergame kana raawwadhe gara kee akka dhufu yeroo inni ol ba'uuf ka'ee kadhatu argitaniittu. Isaan ati natti kennite kana keessaa tokko illee hin banne ammas abbaa koo akkati biyya lafaa keessaa isaan baaftu hin taane biyya lafaa keessatti akka isaan eegduun si kadhadha jedhee. Lammaffaa Yesuus Kiristoos namoota warra kaaniif warra Waaqayyo itti kennee tika isaatti kenneef kadhata. Namoota gara isaa dhufaniif kadhata. Isa duwwaa immoo miti biyya lafaa hundumaaf kadhata Yesuus Kiristoos. Sadaffaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatti kadhatatti of kennuu hojiidhaan itti agarsiisuu barbaadee kadhata. Itti dhiyoo turaniidha hin argu. Lafa isaan hin argine dhaqeen kadhatu. Naannoodhuma isaan jiranitti kadhatatti yeroo dabarsa. Al tokko immoo fuudhee kottaa naa wajjin jabaadhaatiin sa'aatii tokkoof illee kadhadhaa jedhee gorsa. Kadhachuun akka barbaachisaa ta'ee isaanitti agarsiisuu barbaadeetu. Sadaffaa namni ergaa guddaa qabu, namni ergama guddaa qabu, namni waamicha qabu yeroo inni itti gad of deebisee gad of qabee Waaqayyoon duwwaa
dhaggeeffatu barbaachisaa akka ta'e argisiisuu barbaada Yesuus Kiristoos. Kanaaf kadhata. Namni hojii wangeelaatti waamame, namni namoota warra kaan tajaajiluuf waamame, tajaajilaan yeroo inni itti gad of deebisee Waaqayyoon duwwaa ol qabee yaada Waaqayyoo duwwaa dhaga'ee eeyyee kan keetu caala jedhu jiraachuu irra jiraata. Kanaaf kadhata Yesuus Kiristoos. Egaa kana barraan bartoonni Yesuus akkamitti akka kadhatan baraniiru jechuudha. Kadhachuu nu barsiisi. Yesuus Kiristoos Abbaan akkana ergee anis akkasuma isin ergaa jedhe. Yohaannis keessatti immoo warra simataniif ijoollee Waaqayyoo akka jedhamaniif aboo kenneef jedha. Warri inni waame, warri inni simate, warri isa amananii aboo mucummaa isaaniif kenname akkuma Yesuus Kiristoos kadhata Yesuus Kiristoos kadhate kana irratti immoo dabalanii jalqaba kadhata Yesuus Kiristoos kadhate kana kadhachuun matu nurra jira akkatti kadhannu nu barsiisaaf inni itti kadhate. Lammaffaa immoo tajaajiltoonni isaa Yesuus Kiristoos Waaqa qulqulluu nama qulqulluu waan ta'eef nu immoo nama duwwaa gati ta'aniif wanta Yesuus hin kadhatin wanti nu kadhannu immoo jira. Nu yeroo hundumaa yeroo Waaqayyoon duratti dhiyaannu wanta Yesuus yeroo hundumaa yeroo Waaqayyoon duratti dhiyaatu hin jenne tokko jechuun nurra jiraata. Yeroo hundumaa yeroo Waaqayyoon duratti jiraatu, Waaqayyoon duratti dhiyaatu, yeroo hundumaa yeroo guyyaa 40 halkan 40 kadhates, yeroo kophaa gaaf tokkotu kadhatu bartoonni isaa arganis Yesuus Kiristoos wanta inni hin jenne, wanta afaan isaa keessaa hin baane tokko jira. Innis immoo cubbuu keenya nuu dhiisi yookiin cubbuu koo naa dhiisi waan jedhee kadhatu qabu Yesuus. Yesuus cubbuu qaba. Cubbuu koo naa dhiisi jedhee waan Waaqayyoon kadhatu qabu. Inni Waaqayyo qulqulluudha. Inni Waaqa qulqulluu nama qulqulluudha. Waaqa mudaa hin qabne nama mudaa hin qabnedha. Kanaaf nu immoo warri isa tajaajilu bartoonni isaa immoo tokko wanti isaan dhaga'uu qabanii waa'ee cubbuu isaanii irra deddeebi'anii Waaqayyoon yaadachiifachuu qabu. Isa kana itti dabaleet egaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin akkamitti akka kadhachuun isiniif ta'uun isin barsiisa ijoollee jedhe. Baay'ee gaariidha. Jedheetiyyuu kadhata gooftaa jennee san warra beeknu manatti beeku. Maatiyoos keessatti lallaba gaara gubbaa jedhamee iddoo beekamu keessa jira. Maatiyoos boqonnaa 9:13 gubbaatti isin argitu. Isaan akka bartoota Yohaannis nu barsiiseedhaan isaan immoo akka bartoota koo taatanitti isin barsiisaa jedhe. Akka bartoota Yesuus waan bartoota Yesuus isaan godhu. Akka bartoota Yohaannis ta'uudhaaf tun taane waan bartoota Yohaannis iyyuu hawwan, waan bartoota Yohaannisiif iyyuu barbaachisu, waan Yohaannisiif iyyuu barbaachisu ani barsiisaa Yohaannis iyyuuti. Bartoota Yohaannisii fi Yohaannis iyyuu kana kadhachuu qabu isan sin barsiisa amma jedhe. Akka jedhen yeroo kadhattanii yaa Abbaa, yaa isa Waaqarra jirtu Abbaa keenya maqaan kee haa qulqullaa'u jedhaa. Isini ijoolleedha. Waaqayyo Abbaa keessan. Haleluuyaa. Waaqayyo uumaa gadi ta'eef, Waaqayyo jiraachisaa gadi ta'eef, Waaqayyo warra sattamanan hundumaaf Abbaadha. Waaqayyo warra Yesuus Kiristoositti amanan hundumaaf Abbaadha. Warri karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyotti amanan hundinuu immoo ijoollee Waaqayyoo warra dhugaati. Ijoollee Waaqayyoo abbummaan dhugaa, ijoollummaan dhugaa Waaqayyoof nama gidduu hariiroo jiru keessatti argama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf yaa Abbaa isa Waaqarra jiraattu yommuu jennu gara namoota isaa dhufe firoonni isaa san simanne garuu warra isa simataniif ijoollee Waaqayyoo akka jedhamaniif aboo isaaniif kenne jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12 gubbaatti akka barreeffamee jirutti nuyi warri Yesuus Kiristoos keessaan Waaqayyotti amanne Waaqayyoon Abbaa jennee kadhanna. Abbaa
sittin dubbadhaa. Gaafa balballi hundumtuu cufamu, gaafa karri hundumtuu dankaramu, gaafa gargaarsi dhabamu, gaafa Maariyaam Maartaa dhiiftu, gaafa abbaan nama dhiisu, gaafa ilmi nama dhiisu, gaafa ijoolleen nama dhiiftu, gaafa aantiin nama dhiiftu, gaafa sabi nama dhiisu, gaafa waldaan nama dhiisu, balbala ofii ol galanii cufatanii abbaa gaafa jedhanu garaan Waaqayyoo waaqarraa socho'a. Haleluuyaa. Garaan Waaqayyoo waaqarraa socho'a. Waaqayyo uumaa ta'uu isaatiin nu ijoollee isaati. Amantiidhaanis immoo ijoollee Waaqayyo ta'uuf aboon nu kenname. Yeroo namni akkas jedhu yaa abbaa yaa isa waaqarra jiraattu yemmuu jennu Waaqayyo waaqarra duwwaa taa'a jechuu keenya miti. Waaqayyo kadhata keenya inni dhaga'u inni kadhati keenya duratti dhiyaatu aaboonsaa aaboo gooftummaa hundumaa gararraa jirudha jechuudha. Inni gubbaa olaanaa warra kadhataman warra aboo qaban warra fuula isaanii barbaadataman hundumaa caalaa Waaqayyo olaanaadha jechuudha. Iddoo hundumaa jira, iddoo hundumaa dhaabbata, waan hundumaa arga Waaqayyo jechuudha. Yeroo akkas ta'u Waaqayyo ati yeroo nama dubbadhu yaa abbaa isa waaqarra jiraattu yommuu nama dubbadhu waan ansi kadhadhu kana naa deebisuudhaaf ga'umsa olaanaa qabda jechuudha. Naa deebisuudhaaf dandeettii olaanaa qabda, ga'umsa olaanaa qabda, beekumsa olaanaa qabda jechuudha. Amanaadhaan kadhanna jechuudha. Amantiidhaan Waaqayyo wanta afaan koo keessaa bahe gurra Waaqayyoo keessa buuteetti Waaqayyo immoo kadhata koo akka hin deebifne homtuu ittisuu hin danda'u jennee amanaa kadhanna. Kanaaf yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu kan jennuuf. Mootummaan kee haa dhufu jedhaa kadhadhaa. Mootummaan Waaqayyoo utuu nu hin kadhatin iyyuu dhufa. Miti eenyutu kadhannaan Yesuus gara biyya lafaa dhufe. Namni tokko iyyuu kadhanneef akka inni dhufu. Namni tokko iyyuu Waaqayyo karaa qopheesseera. Waaqayyotu karaa qopheesse karaa ittiin nama bade barbaadu malee namni tokko iyyuu kadhata isaatiin Yesuus Kiristoos akka inni dhufu hin goone. Namni tokko iyyuu kadhata isaatiin Waaqayyo akka gara namaa akka dhufu hin goone. Mootummaan Waaqayyo akkasumatti iyyuu dhufa. Kan kadhachuu qabnu garuu mootummaan Waaqayyo nurratti akka inni dhufu kadhanna. Gara keenya akka inni dhufu kadhanna. Laphee keenya keessa akka inni dhufu kadhanna. Gara namootaa gara laphee namootaa mootummaan Waaqayyo akka inni dhaqu kadhanna. Gara ollaa keenya warra jiran kanaa mootummaan Waaqayyo akka dhaqu kadhanna. Gara firoota keenya warra hin amananii mootummaan Waaqayyo akka dhaqu kadhanna. Gara maatii keenya keessaa warra dukkana keessa jiranii mootummaan Waaqayyo akka diriiru kadhanna. Mootummaa Waaqayyo kana kan diriirsu Yesuus Kiristoosidha. Inni mootummaa Waaqayyo gara namaa geessu hafuura qulqulluudha. Yommuu hafuurri qulqulluun gara keenya dhufu mootummaa Waaqayyo gara keenya dhufa. Waa'ee afaan haaraa dubbachuun haasaa jira miti. Yommuu hafuurri abbaa jenneetti kadhannu nuu kenname abbaa jechuu jalqabnu hafuurri qulqulluun gara keenya dhufa. Yeroo sana abbaa koo gara ollaa kootii dhaqee yeroo jennu hafuurri qulqulluun gara isaanii dhaqa. Yommuu hafuurri qulqulluun gara isaanii dhaqu mootummaan Waaqayyoo balbala banatee gara namaa dhaqa. Haalleluuyaa. Dubbii isaa isa qulqulluun akka dhageenyu yeroo dhageenyu balballi garaa keenyaa banamee akka amannu nu godha. Hafuurri qulqulluun isa mootummaa Waaqayyoo gara keenya haa dhufu jennee kan Waaqayyoon kadhannuuf. Jaalalli keenya Waaqa irratti ta'e lafa irratti haa ta'u jedhaa jedha. Ammas akkuma sana jaalalli Waaqayyoo lafa irratti ta'uudhaaf gargaarsa nama tokkoon barbaachisu. Garuu kan nu kadhannu bartoota Yesuus kan isaan kadhachuu qaban kan Yesuus Kiristoos isaan gorsu jaalalli keenya nu gidduutti ta'u jedhaa kadhadhaa jedhaan. Jaalalli keenya Waaqa irratti ta'e lafa irratti isa ta'u yommuu jennu irra caalaa kan nu yeroo hundumaa kadhannu jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti akka raawwatamu kadhanna. Wanti jaalala Waaqayyoo hin taane gidduu keenyatti hin raawwatame. Ameen. Jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti akka raawwatu yeroo hundumaa kan eebbifamuudha miti. Yeroo hundumaa Waaqayyo waaqeffannaa keenya raawwannee kadhata keenya waan barbaannu waa'ee saba keenyaa kadhannee waan hundumaa kadhannee kaanee dhuma irratti jaalalli kee Waaqa irratti akka ta'e akkasuma lafa irratti ta'u jenna. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Jaalala keenya ala wanti ta'e nu gidduutti
raawwatamin iyyuu jechuu keenya. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluun akka jaalala Waaqayyoo dhala wanti tokko nu gidduutti raawwatamne godha. Yeroo hundumaa gidduu keenyatti akka amantootaatti jaalalli Waaqayyoo nu keessatti nu gidduutti akka inni raawwatamu godha. Al tokko tokko jaalala keenyaan ala hafuurri qulqulluun jaalala Waaqayyoo nu gidduutti raawwata. Gidduu keenyattis jaalalli Waaqayyoo akka raawwatamu kana isa Yesuus Kiristoos kan itti ijoollee jaalalli kee haa ta'uudha gidduu keessanitti jaalalli Waaqayyoo haa raawwatamu. Maaliif kadhata kana Yesuus kan inni ibsee dabalee itti himee fi jaalalli Waaqayyoo lafa irratti akka raawwatamneef hafuurri hamaan, seexanni, foonni walii galanii jaalala Waaqayyootiin mormu. Guyyaa kana guutuu nu hojii keenya hojjetaa oollaa, boqonnee oollaa, seexanni, hafuurri hamaan, fooniif biyyi lafaa, foon keenya isa kana miti. Jaalalli Waaqayyoo akka waldaa kiristiyaanaa keessatti raawwatamneef lolaa oolu. Akkuma isin maqaa Yesuusiin jettanii maqaa Waaqayyootiin isa hamaa ifattanu, isaan immoo walii galanii gamtatanii maqaa tokkummaa keenyaatiin jedhanii waldaa kiristiyaanaaf amantoota gidduutti jaalalli Waaqayyoo akka hin raawwatamne akka karaa ta'u hojjetaa oolu. Hafuurri hamaan, seexanni, yaadni foonii gaafa hafuurri qulqulluun gara keenya dhufee jaalala Waaqayyoo nu gidduutti raawwachuu jalqabu hin cabaan goonsaanii. Isa gaafanii nu kadhannu jaalala kee kan hin taane warri jaalala keetiin qabanii acabanii, warri jaalala keetiin qabanii haqabamanii, warri jaalala keetiin qabamanii gidduu keenya haifatamanii jaalalli kee waan nu gidduutti hiddaaf hundaa godhatu jennee kadhachuu keenya. Kadhata gabaabaa sanaan jaalalli kee Waaqa irratti akka ta'e akkasuma lafa irratti ta'u yommuu jettanii jaalalli Waaqayyoo jaalala keessanirraa akka inni caalee mo'atu kadhachuu keessan. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Yoo Waaqayyoo ulfina kennaa maaloo? Jaalalli Waaqayyoo. Jaalala keenya tun taane jaalalli Waaqayyoo haa raawwatamu. Yommuu jaalalli Waaqayyoo raawwatamu jaalalli keenya daangaa isaatti deebi'a. Waaqayyo jaalala keenya na cuucu. Waaqayyo Waaqa firiidamiiti. Waaqayyo Waaqa birmadummaati. Waaqayyo Waaqa jaalalaa wajjin nu uumedha. Fedhaa wajjin nu uume Waaqayyo. Jaalala keenya nurkaa butachuun barbaada. Garuu jaalalli Waaqayyo jaalalli keenya jaalala isaa jala akka inni galu barbaada Waaqayyo. Jaalalli keenya jaalala isaatiif akka inni bitamu barbaada Waaqayyo. Kanaafiyyuu jaalalli keenya Waaqa irratti akka ta'e akkasuma lafa irratti isa qabu jenna. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Soora foon keenya har'aa nu barbaachisu nu kennii jedhaa kadhadhaa. Waaqayyo simbirroota Waaqa irraa ilaalame hin qotanu, hin haramanu, hin soqanu garuu kan Waaqa abbaan keessan isaan soora jedha miti. Kanaafuu isin duraan dursaatti mootummaa Waaqayyoof tola isaa barbaadadhaa malee wanti hundi nutti isiniif dabalamaa. Isa kanaaf baay'een dhiphatinaa jedhe garuu immoo soora foon keessanii irraa boriitiif kadhadhaa akka jedhaa kadhadhaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Soora foon keenyaatiif Waaqayyoo kadhachuutu nurra jiraata. Kan Waaqayyo nuun kennin akka fudhannetti akka inni hamaa hojjechuun oolchetti kan Waaqayyo nuun kennin fudhannee kan keenya akka fudhannetti kan namaa akka saamnee fudhannetti kan hiriyaa keenyaa saamnee akka fudhannetti ofittummaadhaan waan namaa akka hin fudhannetti soora foon keenyaaf nu ga'u har'aa boru nuu kenni jennaan. Kan keenya kan ta'e Waaqayyo nuuf kenna. Kan keenya kan ta'e soora kan keenya kan ta'e Waaqayyo nuuf kenna. Ulfina kan keenya kan ta'e Waaqayyo nuuf kenna. Qabeenya kan keenya ta'e Waaqayyo nuuf kenna. Kan namaatti akka darbine Waaqayyo nu haa eegu. Kan akka dhabnaa soora foon keenya kan nu ga'u buddeena keenya har'a nu kenna nu ganamaan kaane waan hin nyaadhus waan hin dhugus kan ati naa kennite duwwaa dhaqnanii fudhadhanii sooradhu isa kaanii. Isa kaanii nan sooma isa kaanii sooradhu waan ati naa eeyyamte duwwaan sooradhaa. Jennee mootummaa Waaqayyoo ofirratti moosisuu keenya galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaafi Yesuus Kiristoos kanatti mee ka'eetu fakkeenya tokkotti mee jajjabinaan akka isaan kadhatanuuf ijoollee namichi tokko umuraan jiraa isin hin dadhabsiisu. Ijoollee namichi tokko fakkeenya tokko isinitti maali namicha tokkotu hiriyaan isaatti dhufnaan buddeena sadii liqeeffachuu ollaa dhaga'e. Waa'ee buddeena liqeeffachuu kun beekamaadha biyyatti asitti illee wal biraa liqeeffatan buddeena biteen dhufaati ati immoo wanti qopheesseetu ta'a yookiin miti akka jenna miti. Biddeena baru bitee dhufaa ati mootii maaloo bitee abbaan tokko chiipsii bituu abbaan tokko immoo sanaa bituu waliin jenna. Biyyaa yeroo keessummaan namatti dhufu biddeen masoobii keessaan dhabamu
liqeessii jedhama. Namni tokko osoo dhufee egaa biddeen jalama ija sadiitu liqeeffatamu. Abbaan sun tokko isa nyaatu saagan isa nyaatu rakkoo qaba. Garuu hundoo irratti waa hafuu qaba. Masoobii keenya irratti, gabatee irratti. Nama tokkotu dhufee namichi dhaqee hiriyaa isaatti balbala rurrukutee nama tokkotu karaarraa keessumaa natti dhufee ani immoo waa lafaan qabu maaloo biddeen ija sadii naa liqeessi yoo jedhee namichi suni ani rafeera ijoolleen koos miila isaanii dhiqatanii rafaniiru ani immoo siree keessan jira danda'ee ka'ee buddeena sana siin kennu jedhaanii jedhe hin jedhata akkas jechuu danda'a garuu namichi gatiin ija jabinaan itti deddeebi'ee maaloo nama nanan salphadhee dafi qabaan hin kenneef ittiin bulchuu qabu akka bubula keessummaan koo eegaa itti deddeebi'ee ija jabinaan yeroo inni kadhatu namichi ka'eetii kennaafii jedhe. Isinoo hamoota taataniitu jirtanii kana walii gochuu beektu haleluuyaa waaqayyoonni waaqarraa abbaan keessan immoo akkamitti warra isa abdataniif waan gaarii kana caalaan godhu caalchise iyyuu immoo hafuura qulqulluu kennaa waaqayyo ulfaatu wanta baay'ee dinqiiti iddoo sanatti ija jabinaaf itti fufiinsaan kadhachuu ija jabinaaf itti fufiinsaan kadhachuu Daani'eel akka kadhane dhoowwame gaaftu kadhattu akkan saganne waaqayyo keetiif lammatee dhabe dhoowwame akkuma Yesuus Kiristoos bartoota isaa gorse Daani'eel garuu dhaqee balbala isaa cufatee maskoochii isaa gara Yerusaalemitti isa garagalee jiru isaa haqqatee akkuma dur kadhatu guyyaatti si'a sadii kadhata isaa kadhate waaqayyo isaa waaqarra jiraatu kadhatee jedha waaqayyoof galanna ta'u kana booda Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin yommuu kadhattu mana keetti ol galii balbala kee cufadhu dhoksaatti abbaa keetti maddu abbaan keenya waaqarraa waan itti dhoksaatti itti maddee mul'inatti sii kennaa kadhanni iddoo kophaa dhaqaniidha kadhanni lafaa kophaa ofii fuula waaqayyoo duratti dhiyaatanidha. Kadhanni adeemsa miiltoo kan ta'e waaqayyoo wajjiniiti. Adeemsa miiltoo badee hin abdatamu. Kadhanni garuu adeemsa miiltoo gaarii wajjiniiti. Waaqayyo miiltoo gaariidha. Warra kadhatanii wajjinii waaqayyoon adeema. Amma yeroo kadhata keessanitu wanti ittiin waraabdanichi keessanii dhaggeeffatan jiraate hin deemtu inni kaan Wallaggaan bahee inni kaan Arsiidhaan bahee inni kaan Finfinneetti deebi'a inni kaan Siyaatiliin dhaqaa inni kaan Diisii dhaqee inni kaan Mucaasee Kanaadaa jirtu inni kaan Gurbaasaa Noorweeyin jiru inni kaan Jarmanii maafni isaatu kaaftanii wanta akkas humna qabu wanta akkas adeemu hin jiru inni kaan Mucaasaa hangafa inni kaan intala ishee qotisu inni kaan warra heerume inni kaan warra ganaafu inni kaan immoo akkamitti maatii kana jiraachuu humni kadhanni qabu adeemsi kadhanni adeemu dhoksaan isaa waaqayyoon keessa jira. Waaqayyo miiltoo keenya ta'uu isaati dhoksaan isaa. Kanaaf kadhanni ija jabinaaf itti fufiinsaan kadhatama malee kadhanni haalaan daangeffamee addaan hin citu. Gaafa akka duriitti kadhachuu dadhabanii gaafa biyyaan baadhufanii akka durii ta'uu diduu gaafa saatiin qarshii taatu tooftaa isheetti jijjiiru malee kadhatan dhiisanii. Gaafa boqonnaan jireenya taatu tooftaa isheetti jijjiiranii seexana boqonnaa dhumu malee ofii boqotanii seexana bashannansiisanii. Kadhatan dhiisanii kadhata tooftaatti jijjiiru. Yoo dur sa'aatii lama kadhatanii amma immoo yoo sa'aatii tokko ta'uu danda'a yookiin immoo daqiiqaa lama kadhatama. Kadhatiin dhiisamu. Guyyaa waa'ee kadhataa yaaddan beektu yaadattu. Yoo dur sa'aatii 5 kadhattan, yoo dur guyyaa 5 soomtan, yoo dur guyyaa 10 soomtanii amma tarii walakkaa sa'aatii walakkaa guyyaa masaatii 6 soomamu malee kadhanni dhiifamu. Warri Yesuus Kiristoos duukaa waan kadhatan dhiisanu. Warri waaqayyoon amanan kadhatan dhiisanu malatti jijjiirratu. Nu warra dadhabaa mala uumuu dadhabnu miti. Kadhata mana keenyaan dhiifnu kadhata mana keenyaa tooftaa isheetti jijjiirra. Yoo dhumaatii hundi jilbeenfatee macaafni qulqulluun isaa qabee dubbifama ta'e amma immoo meentalo nu kadhadhan tokkosumatti gadi jennee maaloo intala keessa waaqayyoon sagalee isaa fidaa sagalee dubbatti kadhatama. Balballi kadhataan dhufamu mana keenya keessaa iddoo kadhataan dhiigamu tooftaatti jijjiirama. Ija jabinaaf itti fufiinsaan. Yoo dhumaa dinellee jedhe isaan itti daddabalee jabaatee ija jabinaan kadhatee jedhee ka'ee kennaaf jedhe. Waaqayyoon akkasii. Yesuus akka jedhe Yesuus hin abboome ija jabinaan kadhadhaa itti fufiinsaan kadhadhaa. Yoo kana gootan isin abbaan keessan inni waaqarraa attam caalchisee hafuura qulqulluu isiniif haa kennu jedhe. Yesuus Kiristoos duuka buutuun isaa
kadhata abboomurrayyuu dabalee yeroo isin kadhattanii Waaqayyoo hafuura qulqulluu isinii kennaa jedhe. Kuni namoota kennaa addaa qabaniif duwwaa miti. Yeroo isin kadhattanii yeroo isin Waaqayyoon barbaadu yaada keessan keessa fiddanii Waaqayyoo hafuura qulqulluu isinii kenna. Hafuura qulqulluu naa kenna jedhame. Yeroo isin daqiiqaa tokko maaloo gab jedhame ijoollee daqiiqaa tokko maaloo achuma ni kadhadhaa yeroo isin jettanii Waaqayyoo hafuura qulqulluu isin dura iddoo isin dhaqxanitti erga. Haalleluuyaa. Yeroo dhuma isin ijoollee narraa wajjinaa al tokko lafa dhaggeeffadha itti miti gaafa dadhabdan foon keessa dura dhabeen maa ijoollee al tokko dugda lafaan gaadhaa dhaabadheen hojjetaa oole al tokko boqodhaa cal jedhaame jettanii balbala cufattu miti mi'al tokko abbaa kootiin haasa'atuu isin jettan ijoolleen keessan sina dhageessu. Al tokko Waaqayyoon kadhadhaa ijoollee mee gara ifaa turaa ituu isin jettanuu Waaqayyoon ituu isin barbaaddan ijoolleen keessan sina argitu. Kana caalaa waan ijoollee keessan itti dabarsitanii qabdan. Waan wajjin tan caalaa waan isin gootan arguutu ijoollee keessanitti ijatti godha. Kanaaf Yesuus Kiristoos duukaa buutota isaatiin Waaqayyo isa isin waliif beektan caalaa isinii beekaa jedhe. Isa isin ijoollee keessanii gootan isa isin ollaa keessanii beektan caalaa Waaqayyo isiniif beekaa. Isin namoota taataniitu jirtanii erga kana gootanii Waaqayyo garuu kana caalaa caalchisee hafuura qulqulluun isiniif kennaa jedhe. Isaayaas immoo boqonnaa 11 lakkoofsa 2 amma 4 yoo dhattanii dubbiftanii hafuurri qulqulluun hafuura ogummaaf hafuura hubannaati, hafuura gorsaaf hafuura humnaati, hafuura beekumsaaf hafuura sodaa Waaqayyooti jedhe. Gaafa hafuurri qulqulluun gara keessan dhufu hubannaatu gara keessan dhufa. Gaafa hafuurri qulqulluun gara keessan dhufu ogummaatu isin keessa dhufa. Akkatti dubbattan, akkatti deemtan, akkatti baatan, akkatti galtan isinitti nam'a. Haleluuyaa. Waaqayyotu kana godha. Gaafa hafuurri qulqulluun gara keessan dhufu gorsatu isin keessa guuta. Hafuura gorsaatu gara keessan dhufa. Hafuura humnaatu gara keessan dhufa. Gaafa hafuurri qulqulluun gara keessan dhufu hin lallaaftan, hin dadhabdani maaltu kana godha jettan Waaqayyo danda'aadha jettanii namatti himtu. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Hafuurri qulqulluun gara keessan dhufnaan murtoo qajeelaa gootu. Hafuurri qulqulluun gara keessan dhufnaan firdii waliin caalchiftan, firdii qajeelaa faraddu. Hafuurri qulqulluun gara keessan dhufnaan isa jal'aa yoo ifattan lafaan dhooftu. Nama miti. Hafuurri qulqulluun gara keessan dhufnaan isa jaalalli Waaqayyoo akka hin raawwatamne mormu sana isa jal'aa sana seexana hafuura hamaadhaaf yaada foonii lafaan dhooftu. Isa namoonni dhaabatanii murteessanii fuula Waaqayyoo dura daqiiqaa xinnoo ishee jilbeeffachuudhaan hin diigdu, hin jigsitu. Maaliifi hafuurri Waaqayyoo hafuura kadhataati. Hafuurri Waaqayyoo hafuura humnaati. Hafuurri Waaqayyoo hafuura hubannaati. Hafuurri Waaqayyoo hafuura ogummaati. Hafuurri Waaqayyoo hafuura gorsaati. Ituu isa of keessaa qabnu gorsi nutti hin hir'atu. Utuu isa of keessaa qabnu mala wallaalu. Utuu isa of keessaa qabnu garatti deemnu wallaalu. Waaqayyoo abbaa keenya jedhame. Amma sirrii deebi'ame. Nummoo ijoollee isaati. Haa kadhannu.